Abbaa xiqqeetti fufi. Galatoomii godaanis. Yaa guddaa galatooma. Dubbiin caalii kun baay'ee nama rakkisaa. Ani mataan koo yeroo baay'ee rakkadha caalii kana wajjin dhugaadha. Nama dhimma Oromootiif baay'ee yaaduudha. Maaliif akka inni akkasitti garmalee nama hubachuu dadhabuuf yookaan waa tokko tokko immoo garmalee hubateetu naa galaan jiru. Jalqaba kontaaktii waan hin qabnee fi just waan ani adreesiis godhu tokko jira caalii. Personaalii keeti kuni achi booddeen gara yaada kootti deebi'a. Hin jaallatta qabsoo kana waraana kanas hin jaallatta dhaaba kees hin jaallatta akka ati dubbattutti yoo jechuudha. Yaada kees yaadatti burqisiisuuf yeroo dhaggeeffadhu waanuma kaayyoo uummata kanaatti amantuudha. Garuu bakka ati ooltu bakka ati deddeemtu tokko yeroo ilaalu gaarii natti hin fakkaatu. Ijoolleen tokko tokko jiru ijoolleen baraneen atiyyuu baraneetta yeroo baay'ee waan hin taane hojjetaa jirantu jiru qabsoo kanarratti jechuudha. Dhaabati itti amantu kanattis waraana bosona jiru kanattis warra hin amanne achiitii waraanni kun bosona sana keessaa bahee dhaabni kun riifoormii akka inni ta'u yookaan sooshaal muuvimentii waan jedhan tokko waan asirra ta'anii odeessan tokko jala oolta yeroo hundumaa isaa gidduu jirta piliis kan achirraa fagaadhu. Of course waan isheen fiddu hin jiru jarattiin ofumaa qabaaxartii beekamaadha. Garuu jara kana keessa hin deemne yeroo baay'ee komentii godhaa jirta si argaan jara wajjin deemte jechuudha tokko kana. Lammaffaa achiis haasoftee asiis haasoftee waan tokko tokko akkas yeroo dubbattu wal si jalaa rukuta waan ta'eef istaandi yaada kee yaada dhaabbataa waan tokko lafa kaa'i. Sirriitti yaada qabatamaa tokko lafa kaadhu isarratti hojjedhu. Inni kan biraa akkuma isaan amma jedhanii nama hin xiqqeessin. Abbootiin keenya qabsoo kana jalqabanii nus hamma humna keenya itti turree dhalootatti dabarsinee hidhamnee gariin keenya rasaasaan madoofne keessaa yaanee dhaloota haaraatti darbee jira amma jechuudha. Kanaaf ani har'a waggaa 30 fuulduran qabsaa'ee waggaa 40 qabsaa'ee ati hambeettuu qaba afaan keessiin jechuu hin danda'u. Namuu akkuma dammaqetti hojjeta. Akkuma dammaqiinsa isaatti akkuma dandeettii isaatti namni hojii hojjechuu danda'a jechuudha. Wal harkaa fuudha waan ta'eef qabsoon itti darba hamma guyyaa bilisummaatti itti darba daddarbaa deema. Kanaaf namuu akkuma dandeetta qabsaa'u hin tuffatin baraneedhaatiin beektuu qaba afaan kee maal beektati yoo jenne amma tokkoffaa namni nu gammata namni nama nu gammachiisaa jechuudha. Amma akkana hubannaa siyaasaa qabnutu gimmitii keessa galaa jechuudha. Akkasittiin isa kana fudhadhu haadhoo koo baay'ees jaallannaa yaada kee wal qixxeeffadhu. Garuu ani waan tokko argeera. Waan jecha keerraa jechuudha yoo bor immoo geeddaruu dhaabatte. Jecha keerraa kanatti jettu waraana bilisummaa Oromoo nan jaalladhaa. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabaa. Waraanni kun waraana adda bilisummaa Oromoo ijaareedhaa jetta. Okay haa jennu. Rakkoon koo inni guddaan jetta maqaa sanarratti jetta akka jechaa jirtutti akkan kan sirraa argette jechuudha. Abaa'oo waboo waan jedhamu kanaadha. Kan itti dhaga'uun barbaanne. Yoon dogoggoree sirreessi. Abaa'oo waboo kan jedhamu kuni okay. Kun Santulluun explain godhe duratti barreeffama isaanii dubbisaa ta'u. Isa haasa'u miti amman jecha gabaabaa lafa kaa'uu barbaadeen. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a miti. Har'a akka haaraatti deebitee kun waraana adda bilisummaa Oromooti. Waraanni kun waraana nama biraatti wanti jettu yoo jiraate isa kanan konfermisii gochuu barbaadaan. Sitti meera deengaddas. Adda bilisummaa Oromoo gaafa chaarterii keessaa baheetii kaasee Oromiyaa keessatti waraana ijaaruudhaaf yaalii gurguddaa godhaa turedha. Stiil hamma marroo kanatti. Hamma marrootti. Kanaan sirriitti quba qaba. Koloneel Tasfaayee fa'aa karaa Wallaggaa gaafa inni ergu wayyaaniin ajjeesisiste ayiratti. Jaalcaalaa Hirreessaa gaafa inni ergu Wallagga keessatti ajjeesisan. Naggasaa Wagii gaafa inni ergu Wallagga keessatti ajjeesisan Abiyyi Faan. Faayinaalii isa dhumaa kanaa marrootu dirqama fudhatee leenjii waraanaa fudhatee dhufee Wallaggaan galee jechuudha. Yeroo wayyaaniin kufaa jirtu kana jechuudha. Which is adda bilisummaa Oromooti. Si galee caalii waan irra deebitee nutti himtu yookaan haasoftu hin qabdu warsi jalaa rukutanan siin jechaa jiru kanaadha. Waraanni amma jiru kun of course adda bilisummaa Oromootu ijaare eeyyee sirriidha. Tokko kun. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin erga biyyatti galee booddee atis hin kabajaa nus hin kabajnaa hundumtuyyuu hin kabaja. Dhaabi kun dhaaba guddaadha dhaaba kabajaa qabudha. Addi bilisummaa Oromoo eega biyyatti galee booddee waan akka haaraatti sitti himamuuf hin jiru hin beekta.
karaa nagaatiin hin qabsaa jedhee boordii filannootti galmaa'ee karaa nagaatiin eeggataa jira jechuudha. Ha jabaatu, ha dadhabu, ha kufuu, ha ka'u, ha xinnaatu, ha guddatu itti jira ammayyuu. Injiru abaawwan dadhabeeraa warra jennaan agrii amnoota isa waan akkasiin ani keessaan qabu. Laafaadha daawit faan gatiin qabanii finfinnee keessa taa'anii ofumaa maandaa isa kana ofumaa ittiin wanni of hin kakaasinaa. Jiru utuma keessaa gadi fuudhanii ajjeesaa jiranii miseensa isaanii utuma hidhaatti guuraa jiranii istiil ammayyuu jiru. Itti jiru waan isaa itti jiran biran jiru itti jiru hojjetaa nama jiru jechuudha. So kanaafi isaan akkuma jiranitti jiranii garuu waraana hoogganuudha hin danda'an caalii keenya. Tokkoffaa riskiidha waraana sana maaliif akka isaa hidhamanii jiran beektaa amma ijoollee namni torba miseensa baawwan namni torba hidhaa keessatti. Mee qoradhu ijoollee kana waan isaan itti ukkaanfamanii jiranii fi lammii beenyaa fa'a. Qaallitti kan isaan hidhamanii ta'a manni murtiillee jara kana gadhiiseerannaan kan isaan ukkaanfamanii taa'aa jiranii fi keesii biraa miti. Marroofaa wajjin hidhata qabduudha. Waan biraas hin fakkaatin. Abdii Raggaasaadhaa waraana marroofaa kana situ keessaa harka qabaadha kan isaan achitti xaxanii rakkisaa jiran ammaatti. So kanaaf addi bilisummaa Oromoo waraana hoogganuu hin danda'u riskii qabaa jechuudha gabaabamatti. Kanaafoo waraanni bilisummaa Oromoo istiraatejii mataa isaa baafatee akka itti hojjechuu danda'u waan gochuu danda'u pilaanii mataa isaa baafatee socho'aa jira. Tokko kun lammaffaa waraanni bilisummaa Oromoo kun adda bilisummaa Oromoo irratti ibsa hin baafne. Ibsa ejjennoo harukutamu dheeraa ibsa irratti hin baafne. Addi bilisummaa Oromoo kan karaa nagaatiin qabsaa jiru Jaal Daawit Ibsaatiin kan gaggeeffamaa jiru waraanni kun harukutamu jedhee ibsa irratti hin baafne. Asitti dhaggeeffadhaa sirrii hundi keessan dhaggeeffadhaa akka walitti hin jiraarru kunne. Jarri kun lamaani waraanni caakkaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo caakkaa jiru kuni hojii isaa hojjetaa jira. Amma fakkeenyaaf waan tokko sitti hima humni Israa'eliin gaggeessaa jiru Israa'el Defense Force jedhama. Mootummaan garuu jira. Waraanni TPLF yeroo gaggeessaa ture TDF jedhama. Waraana Tigraay jedhama. Warri siyaasaa garuu jiru. Waliin lolle jarri kun waliin dhabne walitti hin buune. So waraanni bilisummaa Oromoos hogganoota isaa hidhaa keessa jiran qabsoo isaa dur jalqaban kana haaruu qofata haa dhabaman jarri kun hin barbaachisan Oromoo dhaadhaa fi jedhanii ibsa irratti hin baafne hin dhageenye nu jedha. An karaa kun dhageenye. So isin warra magaalaa keessaa jiru deeggarra malee warri baadiyyaa keessaa kun hagas miti. Seeraa fi heera adda bilisummaa Oromoo hin qaban seera mataa isaanii uummatanii warri jetta yoo jiraattanii akkasitti nu hubatinaa please. Akka itti nu hubatinaa. Waan beennuuf waan quba qabnuuf dubbachaa jirra. Kanaaf jarri lamaanuu inni karaa siyaasaa deemaa jirus inni karaa waraanaa deemaa jirus lamaanuu hojii isaanii hojjetaa jiru hamma humna isaanii lukkee diinaa jala ta'anii jechuudha. Kanaaf abaawoo waboo isa jedhu kana isatti jettee minsiin jedhee abaawoo waboo yoo jedhan kun ishuu guddaa miti. Garuu anumti mataan kooyyuu TDF erga jedhamu waraana Tigraay jedhamee waraanni Israa'el kun ammoo waraana Israa'el jedhama miti. Maali waraana bilisummaa Oromoo yoo jedhamee hoggaafame kun rakkina hin qabu kun waan biigi waanuma guddaa wal lama hucciisuus hin qabu kun. Just waraana bilisummaa Oromooti hojii isaa hojjetaa uummata Oromoo bilisummaadhaan ga'uudha. Maqechumtiyyuu murteessaadha jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf kan waraanaa jirudha jechuudha. Sigalee achi booda eega uummanni Oromoo bilisa baasee booddee uummanni Oromoo murtii mataa isaatii ofiin murteeffataa jechuudha. Kanaafuu isa isaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan abaawoo waboo jedhan kana irratti attentionii keessa yeroo hundaa wajjin hin cannaqamin eega jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo kuni marroodhaa sanyiidhaa eewni maqaan isaa isa tokko jettee kan itti amantu ta'ee fudhadhu akkasumattiin fudhadhu abiyyitti dhagaa guuraa jiru itti haa guuranii. Rakkina hin qabu. Daawit Faanis karaa akka humna isaaniitti Jaal Daawit Faanis hojjetaa jiru haa hojjetan. Isaan sun isa hojjetan. Eeggadda kana si'a meeqa sitti meeran caalii? Siin waan si dhukkubsaa jiru tokkotu jira, waan si rakkisaa jiru tokkotu jira. I don't know naan galle waan isaa. Really dhugaa dubbachuudhaaf naan galle waan baay'ina rakkisaa jiru jira. Kanaafi abbaatii kee alaadii mala wanti na rakkise tokko lama fakkeenyaa fi ati waraanuma kana gaafa deeggartu. Okay, tartiiba eegadhaa nama sin dura jirutu jira. Duratti daqiiqaa dheeraa sii kenne caalee eeggadhu abbaatii kee xumura. Deeggartu dura abbaatii waan akkasii keessan galini waraanni kun garuu erga itti amanta ta'ee waraana kanatti eega marroofaa sanyii faadhaa waraanni bilisummaa Oromoo erga kan jettu ta'e kan si rakkisaa jiru maqattiidha. Abaawoo waboosii jedhamtu kana wanta ta'eef abaawoo waboo jedhamu baatee si dhokee dhimma kee miti hojii na hojjetamu dhiisii jechuu barbaadeen fayyaa taafeera. Okay, waboo farsitu fufi.
afur soddoma itti fufi. I think hojjira jirti fakkaata. Okay, eenyudha Ana. mee Ana afachu ragaan sinii kenne malee hin dubbanne. okay itti fufi. All right. So amma namni dakanaa 52tu nu ilaalaa jira. As keessa illee jirtu. Sirriitti wanta hubachuu barbaadan isinitti himuuf deema. Gurra keessan qaraatiin dhaggeeffadhaa. Wanti lafa deemaa jiru amma caaliin abbaan xiiqii akka waan caaliin waa tokko hin galleefitti itti haasa'aa ture. Abbaa xiiqii na dhaggeeffadhu. Caaliin wallaaleetii miti. Waatu lafa deemaa jira. Wanti lafa deemaa jiru suni caaliin qabsoo keessatti waanuma fedhee haa qabaatu, seenaa fedheeyyuu haa qabaatu. Caalis ta'ee namoota biraas ta'ee namni kaayyoo qabsoo uummata Oromoo irraa gore kophaa deema malee namni duukaa deemu hin jiru. Caaliin wanni hojjechaa jiru waan amma taasifte kan wallaaleetii miti. Wanni inni hojjechaa jiru tokkoof tokko duula hololaa waraana bilisummaa Oromoo irratti godhamu kana karaa adda addaati kan godhamaa jiru. Kanaan dura dubbadhee jira. Gareen amma akka gareetitti saayibar armii jedhamanii warroota PP'n bobbaastee fi wal gargaaraa jiru karaa adda addaatiin kan gadi bahe jechuudha. Tokkoffaan akka waan deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee kan hojjetu jira. Akka waan PP deeggaruu ta'ee kan hojjetu jira. Akka waan immoo niwutiraala ta'ee kan hojjetu jira. Jechoota yookiin yaadota as dhufan keessaa immoo tokko akka waan ABO'nii fi waraana bilisummaa Oromoo diina walii ta'aniitti tokko akka arrabsu godhaniitti akkasitti uummata addaan qooduuf gargaarsa waraana bilisummaa Oromootiif godhamullee dadhabsiisuuf yaalii gochaa jiru. Kuni akka yaadaatti yaada adeemsifamu keessaa tokkodha. Caaliin kanarratti hirmaataa jira jechuudha. Gareen biraa immoo jira. Ani niwutiraaliidha. Uummataaf hin dubbadha kan jedhu jira. Isaan immoo akka waan lamaanuu hin deeggarre, lamaanuu hin mormineetti dhiyaatan garuu yeroo argatan hunda waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf uummataan addaan baasuuf yaalii gochaa jiru jechuudha. Propagandaan isaan hojjetan. Alright, mute godhadhaa. Gareen biraa immoo jira kan PP deeggaru. Directly jarri sun immoo maal gooti? Waraana bilisummaa Oromoo irratti holola oofti. Kan mootummaan ajjeesu hidhu mana irratti gubu, gootaraa irratti gubu kun itti mul'atu jarata. Maal jedhu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo uummata ajjeesaa jira, uummata gudeedaa jira, akkas godhee jira, anuu beekadha. Fakkeenyaaf amma akkas fakkeenya isinii kenna. Caalii kaleessa namni wayii namni PP'n deeggara jedhu tokko mana wayiitti osoo mari'annu dhufee nama waraana bilisummaa Oromoo nama miseensa waraanaat ajjeese nama ni beekuu jedheet holola kaase. Caaliin oluma ka'eeti maal jedhee baga ajjeese. Sun anuu nan beeka PP'dha jedhe. Nama sanii waliin beeku Caaliin baay'ee wayii. Immediately garuu maal godhe waraana bilisummaa Oromoo akka miseensa waraanaa ajjeesu PP'dha jedhee ajjeesu ragaa ba'uuf yaalii godhe jechuudha. So wanni inni isiniin jechaa jiru hololli lafarratti amma oofamaa jiru kuni it has been crafted, designed, crafted. Maaltu akka jedhamu kanaan durallee dira deddeebiidhaan mana kanatti haasa'ee jira. Sirriitti craft godhamee PP'dhaan holola waraana kana daddabsiisuuf adeemaa jiru keessa wanti amma Caaliin godhu kun tokkodha jechuudha. Caaliin wallaaleetii miti akkuma jettan qabsoo kana sirriitti hubata, eenyu akka hoogganu, eessa akka hoogganaman sirriitti beeka. Haa ta'u malee confusionuma uumaa ol ka'eetuma waboo fi ABO'n akka waan wal diineeffatanitti haasa'a. Akka waan immoo hooggansi ABO Finfinnee jiruutii fi kan biraa immoo ABO'n biraa akka waan biyya alaa jiru kan waraana kana hoogganuu qabu jiruutti haasa'a jechuudha.
yeroo miliyoon wajjin haasa'eera. Akkanumaan ani amma roobaleedhaaf waan hin dhaamu caalii wajjin yeroo gubuun irra haasa'uun in fact dubbii uummatatti himuuf faayidaa qabataa. Garuu ajandaan biraa yoo jiraate immoo ajandaan san irratti fookas gochuun barbaachisaadha. Kanallee qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa waan dubbachuu barbaadu akka waliigalaatti ani namni qabsoo uummata Oromoo kana deeggaru haala ittiin qabsoo kana bira dhaabbatu irratti fookas goonee haasa'uudha qabna. Kaayyoo qabsoo kanaa uummataaf ibsuu. Hololli irratti oofamaa jiru maal akka ta'e uummatatti ibsinee of eeggannoo godhanii akka itti dammaqanii holola san hin fudhanne holola san itti keenyaan maallaqaanis immoo karaan itti gargaaramu wanta akkanaa irratti xiyyeeffannee hojjechuudha qabna. Wanni isin hin jedhu goona jaalmarroon shiftaadha maaloodha kan jechaa ture amma moo as dhufee waan isin wannoo jettaniif jaalgamee jaalmarroo jaalsanyii kan hoogganuun deegara yeroo kaan immoo maal jedha bakka biraatti yoo dhageessani asirraa kan hoogganamuu qabu abaa'utu hoogganuu qaba waraana kanaa jedha. So it is just creating confusion na yoo han dhageessan ta'e namni kanaan dhaggeeffatan haasaan namni kan haasa'uu fi gareen isa wajjin hojjetu haasa'u warri wajjin hojjetu ijoollee amma sochii maaloodha sochii uummataa maaloodha jedhanii haasaan kanaan dabalatee taargeetiin isaan hojii sochii kana waraana bilisummaa Oromoo attaak gochuu uummataan addaan baasuu confusion uumanii holola irratti oofuu akka uummanni hin deeggarre gochuu kanaan ala wantoota jedhan garumti sunuyyuu sobanii immoo beekaa ila akka gaararraa jijjiiraman. Fakkeenyaaf amma Kiyyaa Dadar fudhadhaa. Kiyyaa Dadar nama beekamaadha asirra deddeemu keessa gaaf tokko waraana kana arrabsa dhufe gaaf tokko immoo PP arrabsa dhufe. So this is like strategy jarri itti fayyadamtu jechuudha. Kiyyaa Dadar nan beeka biltsiginnaa Harargeeti. Keeniyaa jiraata biltsiginnaa Harargeeti. Yoo jarri amma fakkeenyaaf ijoolleen amma social movementii maaloodha jettee walitti qabamtu kuni dhuftu. Gaafa namni sirriitti biltsiginnaa hin arrabsine yookiin immoo mormine jiraate akka mormituu biltsiginnaatti ta'anii dhufan. So akka waliigalaatti isin amma akkanumaan jara wajjin hin goginaa. Jara wajjin akkanumaan hin fixinaa. Humna keessallee hin fixinaa. So garee saditti qoodamanii dhufan yeroo hundaayyuu garee saditti qoodamanii dhufan deeggartuu biltsiginnaa mormituu biltsiginnaa isaan utuu ta'a immoo hin jijjiiraman. So haala akkanaati kan lafarra deemaa jiru istiraatejii jarri baafattee tireeningii shaakalli Okay, tulluun irratti bilbilamee jira natti fakkaate waan tulluun jedhu kana nan beekaani. Eenyu akka numa waliinuu qabsaa fakkaate tooyi maal akka godhu ni beekna. Namoonni yeroo baay'ee asirra teenyee ta'unnaa asofnu keessanumtuu homaan hojjetanii keessan odeeffannoon bira gahuu hin jiru maal jedhanii tilmaamuu danda'a miti. Nu jalatti guddanne sirriitti jalatti guddanne jechaadha. Sirriitti beekna. Eenyu waliin wal qunnamtii akka qaban maal akka godhan 4 kiiloo keessa iccitii baasan turre. Warri 4 kiiloo keessan taa'u kun waan isaan haasaan gaafa Hacaaluu ajjeesanii Jawaari qaban sani warra 4 kiiloo keessa maqaan isaanii guddaa 4 kiiloo keessa jiru. Sagalee isaanii baasnee ta'u miidiyaa kanarratti finne Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuudhaan dura guyyaan 2 hoo hafu ajjeesuuf jedhee ta'u ani waan kana gadi hin baasne miidiyaa irratti. Dhannaa amma Caalii ani akkanumatti Caalii osoo ani dhaaba hoogganu ta'ee sa'aatii 24 keessatti akka ari'amu yookaan akka hidhamuun godhaa jechaadha. Tokkoffaa faallaa qabsoo uummata Oromoo deemaa lammata ejjennoo hin qabu dhaaba waliin sadaffaa hojii baay'ee abshaalummaadhaan hojii basaasummaa nama hojjetu jedheetan amanaa jechaadha namoota akkanaa kana. Namoota ejjennoo hin qabne qabsoo Oromoo keessatti fiduun qabsoo Oromoo san kuffisuu jechaadha. Caalii kun miidiyaadha waan ta'eef carraa hin kenninaafi garuu uummanni namoota akkasii kanarraa of eeguu qabdu. Qabsoon Oromoo beekamaadha.
qawwee hidhateetoo waraana lolutu jira. Hoggana mataa isaa qabaa dirree gubbaarra jira jechaadha. Biyya alaa teenyetoo wannumti gadi qabii ol qabi jennu tokko hin jiru. Ajaja isaan achii nutti kennan isa fudhanneetoo hin hojjannaa jechaadha. Saniin alatti as teenyetoo olola irratti oofuu dallansuurran yoo kanaan gurraa oonu buusani olola irratti oofuun faayidaa hin qabu jechaadha. An amma hojii basaasummaa irratti hirmaatan Euroopi keessa, Ameerikaa keessa, Kanaadaa keessa, Austraaliyaa keessa, UK keessa jiru jechaadha. Afrikaa dabalateetoo biyya Arabootaa dabalateetoo jechaadha. Eenyu nuyi bee Taayyee Danda'a, Addisuu Araggaa, Shimallis Abdiisaa guruupii keessa jiran keessa waasaappiidhaan guruupii isaanii keessa seennee tooyi maal jedhu achi keessatti warra qeerroo jettee fiigdu tana mataa irraa facaasuu qabnaa jedha. Sagalee san hunda baasaa turre jechaadha. Eessattuu nu harkaa hin galtan, eessayyuu hin deemtan jechaadha. Wanni isin gootani nama nama doofaa akka girrisaawwan kana ani bilisoome jedhu kana konfiisdi gootanii ta'uuf jala naquu dandeessu. Uummanni Tigraay uummata miliyoona 8 Eertiraa dabalateetoo Sumaalee dabalatee uummanni Itoophiyaa guutuun Tigraay irratti duulee jira. Homaa fiduu hin dandeenye jechaadha. Uummanni sun uummata miliyoona 8 ta'eetoo uummata miliyoona 120 mo'atee jechaadha. Addunyaa kanarraa meeshaa gurguddaan itti dhufe. Ammallee girrisaa akka hoolaa soogidda jala qabanii girristu tana of jala naquu dandeessu. Garuu qabsoo Oromooti irratti jijjiirama takka hin fiddanii jechaadha. Deeggara waraana bilisummaa fakkeessitanii shamarran walitti qabdanii shamarraniini deeggartuu woboo fakkaadhu too basaase bakka isaan jiranii viidiyoo fa'aa bansiisa akka jettan hunda hin beekna jechaadha. Sagalee keessanitti nu bira jira jechaadha. Mannaa waan miidiyaadha waan ta'eef caaliidhaaf illee kenninaa caalii akka ati haasoftu kanaa miti. Waan ati hojjettu ni beekna akka ati haasoftu kanaa miti. Mirga kan keeti garuu nusi akkuma ati hojii san hojjettu nus immoo hojii biraa hojjechaa jirra jechaadha. Garuu akka Oromootitti PPO deeggartan deeggaraa. Garuu maal gocha waraana bilisummaa Oromoo basaastu. Ani amma warra PP anuma dhugaa ijjannoon kee PP hin basaasu. Maafan basaasa. Humnan qabaa waraana ijaareen jira lafarratti ijaaree oonan jedhu immoo anatu harkaan naqee ijaaree osoo hin taane kaayyoon itti qabsaa ture galma naa gahaa jira jechaadha. Ijoolleen Oromoo hidhattee dachee irratti lubbuu ishii kennite jechaadha. Dhiira akkasii tan barbaada. Dhiira akka qabsoo bara qeerroo sanii jechaadha. Lafarratti lubbuun jeneraal Taaddasee Faantu itti kaffalan sun lafarratti hojjataa jira jechaadha. Kana booda qabsoo lafarratti ijaarame kana qabsoo hidhannoo kana namni duubatti deebisu hin jiru. Dheengadda Wallaga keessa jirtu jettanii miti har'a immoo Finfinnee jala jirta. Homaa fiduu hin dandeessan. Arsii keessan galtu, Harargeen galtu, Baaleen galtu jettanii miti har'a gallee jirra jechaadha. Kasalaalees ka Baalee waan tokko fiduu hin dandeessan. Guyyaa 40 keessatti woboo duguugnaa, shanee duguugnaa maal jettanii qabaattartanii miti waraanni mootummaa akkuma jiruun booji'ame kun harka kennatee jira. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru takka fuulduratti deebisuu hin dandeenye jechaadha. Dadhabbiin keessan dirruma irratti hafu osoo gara qabsoo uummata Oromootitti as deebitanii jeequmsa dhiistanii baay'ee gaariidha. Noo waari jettanii waariin haa baay'atu haa dhaabbatu jettanii jijjiirama tokko fiddan amma san dadhabnaan immoo waan biraatitti jijjiirtanii warraaqsa uummata Oromooti. Okay, warraaqsa uummata Oromoo haa ta'u. Warraaqsa uummata Oromoo hoo ta'e yoo jarri kun samiirraan boombii itti harcaasanii isin itti gaafatamummaa hin fudhattu warraaqsa uummata Oromoo sani hin deeggarraa jechaadha. Rakkoon hin jiru. Garuu gaaraantiin isaanii maalidha? Itti gaafatamummaa hin fudhattu hin fudhattan. Hojiidha hojjettanii too jireenya keessa warra jijjiiruu hin dandeenyettu bilbila takka doolaarii 500 bittanii too akkasumaan afuuftu malee wanta fiduu hin dandeessan. Lafarratti isin hojjettan. Sumunii takka hin kaffallee waraana bilisummaa Oromootiin. Doolaarii 50 kaffaltee too waggaa tokko woboo warra qeeqxanii be. Kuni qabsoo miti. Osoo ani seenaa kiyya isinitti himee namni kun nama kanaati jettu. Kanaafi yoo dandeessan gara qabsoo keessanitti deebi'a. Oon lakkii hin ta'u jettan immoo basaasummaa sootti fuftan jeequmsa sootti fuftan itti fufaa. Wannumti nu duubatti deebinu tokko hin jiruun jedha. Caalinaa dubbatii tooyi. Sanbooda. Bilbileetu na baase isa ittiin guduufanne haasaa kiyya daqiiquma tokko naa kenna. Kennaatii baana bakka maali jedhan sa'aatii 24. So ayyoobaati illee bahe rakkoon qabu.
Nama sinirraa ajaa'ibu gaara. Right, nu ariyaa turtanii haasofnu nuyyuu nu ariyaa turtanii yoo barbaadan baataa rakkoon hin jiru nama confuse gochuuf maal wanni bu'aan ati buustu. Amma carraan alaateera roobeleen dubbadde. No, kan kiyyaa hin bitanne ani reefu. Tullu naa xumurata fachi itti fufta sarraan hante ta'u. Sodaattaa turre. Garuu nama kabajaadha naasa nama na rabsin. Alright, so ani wanni jechuu barbaadu dhiiroo. So amma wanti amma sochiin amma jedhamu kun iyyuu mataan isaa ilaa mootummaan waraana fakkeessee waboo fakkeessee ijaaree badii uummata irratti hojjechaa ture. Amma badii waraanni fakkeessee uummata irratti hojjechaa ture kana akka waan waraanni bilisummaa Oromoo hojjeteetti holola ittiin oofaa jiran jechuudha. Irri caalaan soobatu haasa'amaa jira. Furmaanni kana ani wanni jechuu barbaadu namoota uummata waaqabsoo uummata Oromoo bilisummaa uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin godhamaa jiru kanarratti hojjechuu warri barbaadan walitti haa dhiyaannu. Roobaleetti tulluutti bilbila keessan kennaa ergaa hireen as ture reefuu jira mallee hiree bilbila keetti dabarsi tulluutti wajjin haasofnee holola kanallee ofirraa qolannu. Deeggarsuma waraana bilisummaa Oromoo kanallee sirriitti haa jabeessinu. Deeggarsa jechuun maallaqaan qofaa miti beekumsaanii asirratti dhugaa Oromoo dubbachuudhaanii holola oofamullee cabsuudhaanii amma mootummaan namoota training kennee fi cyber army jedhee asirratti bobbaase keessaa sirriitti ijaaramanii kan gad bahan jiru lafa waan qabatu miti lafa waan qabachuu hin danda'u maaliif uummata guutuu bituu hin danda'u muraasa kan bituu danda'u so kana waan miidiyaa irratti oliif gad deemu kana cabsuudha qabna wal geenyee irratti haasofnee cabsuudha qabna bilbila walii dabarsaa wal haa dubbisnu wal haa hubannu yeroo asirra dhufnullee akkuma isaan nama keessaan haasa'anii hordofanii immoo asii waraana bilisummaa Oromoo irratti holola oofan kana holola kana immoo dhufnee cabsuu qabna. Ajandaan keenya garuu irra caalaa kan ta'uu qabu akkamitti waraana kana bira dhaabachuu dandeenya akkamitti qabsoo uummata Oromoo bira dhaabachuu dandeenya kan jedhu kaayyoo uummatatti dabarsinee ibsuu wanti lafa deemu kun immoo soba ta'uu mootummaan kuni hololaan asirratti gadhiisuusaa kana sirriitti uummata hubachiisuu qabna galatooma.